Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 31-32 walakkaa gosa Minaasee keessaa immoo dhufanii Daawitiin moosisuudhaaf maqaa dhaamanii kan fo'aman namoota 8,000 turan. Sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatan Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aanti isaanii warra ajaja isaanii jala jiran hundumaa wajjinii hangafoota 200 turanii. Ameen. Nooraa gooftaan isin eebbisu isin kabaja Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa jirtu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Yeroo baay'ee iddoo kan deddeebi'ee sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa turreerra. Ani isiniif haaraa mini sagalechi garuu haaraadha. Amiin jedhame. Sagalechi haaraadha jedha. Sagalechi nuti dubbatamu haaraadha. Nu garuu waliif haaraa ta'uu dhiisuu dandeenya. Kanaaf sagalee isa haaraa isa gara koof gara keessan dhufe kana dhaggeeffanna. Kan dubbatu anatu hin taane Hafuura Qulqulluudha. Dhaggeeffattoonni immoo nudha. Kanaaf namni hundumtuume Hafuura Qulqulluu haa dhaggeeffatu. Hafuura Qulqulluu jalaa dinnaan du'adha, salphinaadha, qaaniidha, yeelloodha. Kanaaf namni hundumtuu yaada isaatiin, qalbii isaatiin fuula Waaqayyoo duratti gadi jedhee Hafuura Qulqulluu haa dhaggeeffatu. Hafuurri Qulqulluun hin dubbata. Ameen. Hafuurri Qulqulluun hin dubbata jedhame. Kanaaf maal jedha Lata Yohaannis keessatti gurra kan qabu haa dhaga'u. Hafuurri Qulqulluun waldaa kiristaanaatti dubbatu jedha. Gurra qabaachuudha malee Hafuurri Qulqulluun maal ta'a? Hafuurri Qulqulluun hin dubbata. Sagalee Waaqayyoo nama dubbisee seenaa baraa 12 lakkoofsa 1 kaatee dubbifachuu dandeessu. Seenaa sana hubachuudhaaf jecha amma boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irra jiru hubachuudhaaf guutummaa isaa yoo dubbiftan isiniif gaariidha. Ani garuu 32 irra jiru maal jedha? Inni 32 irra jiru sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatan Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aanti isaanii warra ajaja isaanii jala jiran hundumaa wajjin hangafoota 200 turanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yericha beeku jedhanii yeroo muraasa sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla. Lallabuma gabaabaa tokko walii wajjin ilaalla. Yericha beeku maal jedha? Yeroon kun yeroo akkamitti jettanii yoo ilaaltanii saba kanaaf yookaan yeroo amma Waaqayyo dubbatu macaafa seenaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaatanii yoo dubbiftanii loltoonni kan Daawititti dabalamuu isaanii yookaan garee Daawit ta'uu isaanii dubbata. Yeroo loltoonni kun garee Daawit ta'uudhaaf yookaan Daawitiin lola gargaaruudhaaf gara Daawit dabalamuudhaaf yeroo isaan kaan kun yeroo akkamitti jettanii yoo ilaaltanii yeroo itti Daawit ari'amaa ture Saa'ol immoo waan du'eef mootummaa qabachuudhaaf warri kaleessa ari'achaa turan warri kaleessa lolaa turan gara Daawit ta'uudhaaf yeroo isaan itti wal gurmeessanii qomoodhaan fo'amanii gara Daawit dhufanidha. Yeroon kun yeroo itti mootummaan Saa'ol jabaatee waggoota hedduudhaaf saba kana geggeeffamaa sabni kun ittiin geggeeffamaa turanidha. Yeroo Saa'ol geggeessu kana keessa maaltu ta'e yoo jettan yeroon kun yeroo akkamiiti yoo jettanii ilaaltanii yeroon itti sirna bulchiinsaa kana keessa yeroo itti luboonni baay'een isaanii yookaan luboonni guutummaatti biyya sana keessa ajjeefamanii dhumanidha. Yeroo itti luboonni dhumanidha. Ittaanee yoo ilaalle yeroo itti tokkoffaarratti yeroo itti meeshaan waraanaa saba kana harkaa hin jirredha yookaan yeroon kun yeroo itti sabni meeshaa waraanaa hin qabnedha. Yeroo itti sabni meeshaa waraanaa of hirkaa hin qabne yeroo itti sabni harka qullaa yaa'udha. Yeroon kun tokkoffaarratti yeroo sabni kun harka qullaatti yaa'udha. Hin qabu meeshaa waraanaa. Saba harka qullaa jiru yeroo itti sabni harka qullaa jiru yeroo itti sabni waan qabatu wal dhaale. Macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa lakkoofsa 13-19 irraa kaatanii yoo dubbifattan hamma 22tti yoo dubbiftani maal jedha? Warri Ibrootaa sibiila tumuu dhowwamanidha. Sibiila tumuu waan dhowwamaniif sabni Israa'el gasoodhaaf qottoo billaa ittiin hojjetanii har'a
Filisxeemitti gadi bu'anii qarshii guddaa kafalaniitu hojjetatanii galuudha. Isa US dhaqu biyya Filisxeemitti dhaqanii tumsiifatu. Innuu gatiin isaa guddaadha. Innuu maaliidha? Gasoodha. Ittiin oomishanii har'a nyaatanii buluudhaaf isattiin hojjetataniidha. Malee meeshaa waraanaa kan ta'u ittiin loluu kan danda'an saba kan harkaan jiru. 22 irratti yoo ta'an ilaaltanii meeshaa waraanaa kan qabuudha. Saa'oliif Yoonaataan ilma isaa qofa ture jedha. Yoonaataaniif ilma isaa Saa'oliif Yoonaataaniif ilma isaa qofa ture malee warri kan maaliin qaban meeshaa lolaa hin qaban. Kan ammoo agarsiiftuun isaa maali yoo jettan yeroo Gooliyaad fuula isaanii dura dhaabatee gara Filisxeemotaa gore isaan immoo gara saba Israa'el goranii lolatti ba'anii walitti yeroo hokkoran yeroo itti Daawiti ani nan lola namicha dhannan qabanne kana nan galaafadha yeroo jedhee dhaqe Saa'ol maal godhe kan isaa fuudhee itti uwwisee jedha ofirraa baasee kan isaa itti uwwisee meeshaa waraanaa kan isaa kenneef jedha ta'uufii dinnaan kan inni fudhatee dhaqe furruusa keessa isattiin furruusa keessa kaanii darbatan keessa kaatee dhaqe malee waan ittiin lolu qaba kan jedhu caafamee jiru. Sababiin isaa maaliif? Wanti isaan kana fayyadamaniif meeshaa waraanaatiin jiru. Meeshaa waraanaa hojjechuun Ibrooti dhawwamaniiru. Meeshaa waraanaa sabni Israa'el warri Ibroota jedhamanii waamaman dhawwamaniiru. Kennamuudha dabarfamanii meeshaa waraanaa harkaan jiru warri meeshaa waraanaa hojjechuu danda'a dhawwamaniiru. Kanaaf maal taarree harka qullaa yaasamni meeshaa kan qabu Saa'oliif ilma Saa'ol qofadha. Yeroon kun yeroo akkasiiti. Yericha beeku dhagaam. Yericha beeku jedha ilmaan isaa kor warri Daawitiin gargaaruudhaaf ajajjoota isaanii wajjin 100 ta'anii itti dabalaman kunidha. Yericha beekuudha. Israa'el maal gochuu akka qabullee beekuudha. Waaqayyo saba akkasii isiniif haa kaasu. Waaqayyo sammuu akkasii isiniif haa kennu. Maal gochuu akka qabnu yericha beeku Israa'el maal gochuu akka isheen qabdullee beekuudha. Baay'eetu dhaqee 12:32 irratti akka jedha malee tokko kaaftanii yoo ilaaltan guutataan Saa'ol du'eera waan ta'eef warrumti qomoo Saa'oliin ta'an iyyuu warrumti qomoo Saa'ol ta'an iyyuu dhufanitti dabalamaniiru. Garuu maaliin beekanii? Yeroon beekan. Yeroo kan beeku eenyu qofadha? Ilmaan isaa kor warra yericha beekan. Israa'el maal gochuu akka qabu yeroo kana keessatti amma Saa'ol du'eera. Yericha keessatti Israa'el maal gochuu qaba? Kana kan beeku eenyudha? Ilmaan isaa kor. Waaqayyo warra ilmaan akkasii sina godhu. Amiin jedhame. Ilmaan hubannaa qaban. Yericha warra beekan yericha keessatti maal gochuu akka qaban warra beekan. Callumanii lolatti dabalamu miti. Namuma tajaajilaa ta'u miti. Namumatu gartuu lolaa ummatee diina lolaaf diina lolutuu hin taane maal beeku? Yericha beeku. Yericha keessatti ofii isaanii qofatu hin taane Israa'el maal gochuu akka qabdullee beeku. Qajeelchuu danda'u. Of dura buusanii sabittiin qajeelee sabittiin daandii dhugaa argachuu danda'a. Yeroon kun yeroo akkasiiti. Isa kana galeef saba sanaaf isa kana galeef loltoota 100 warra sanyii isaa kor ta'an kanaaf isa kanatu gale. Yerichatu galeef yericha keessatti maal takka godhantu gale. Yerichi yeroo akkamitiin jedhe yeroo meeshaa waraanaa saba kan jirre yeroo sabni dirree waraanaa qabatee dhaabatu garuu mo'achuu hin dandeenye. Yeroo sabni baay'ina qabu garuu namni mo'atu keessa hin jirre diinaan doorsifamaa jiraatu. Yeroo akkasiiti yerichi baay'eedha danooma qabu. Ijoolleen isa iyyuu danuudha. Hojjaan isaanii dhedheeraa kan ta'e. Fuula namaatti kan babbareedan maqaan isaanii kan beekamu danuudha. Waltajjii qabu. Dirree lolaa qabataniiru garuu maaltu hin jiru? Meeshaan ittiin diina galaafatan hin jiru. Guddaadha Waaqayyo. Har'a Waaqayyoon ni haaraa isiniif agartan. Har'a Waaqayyo mee sammuu haaraa gurra haaraa ija haaraa isiniif hawum. Hubannaa addaa barbaada barri kun.
dhaloonni hin beekne garuma namni qabeetti qabama garuma namni oofetti oofama. Yericha warra beekantu barbaadama. Yericha warra beekan yericha keessatti maal akka godhan warra beekantu barbaadama. Nama waldaa guute mini amma kan barbaadamu. Tajaajila akka koo bakka keessa kana waltajjii qabatee carraa argatee wangeela lallabu raajutu hin taane eenyu barbaadama jedheen. Nama yericha beeku. Nama yericha beeku dhaasin. Guddaadha Waaqayyo. Kodeegaa gubbaagaa nama yericha beeku jedha. Waaqayyo guddaadha. Hallelujah. Warri yericha beeku nu haa godhu Waaqayyo. Warri yericha beekanii yericha keessatti maal akka godhamu beeku. Yericha beeku duwwaatu hin taane yericha keessatti maaltu akka godhamullee hin beeku. Yeroon kun yeroo maaliiti gaa? Yeroo itti meeshaa waraanaa deebisuun isaanirra jiraatudha. Meeshaa waraanaa bade kana nuuni ajaja loltootaati jedhanii callumadhanii yaa'utu hin taane waan Israa'el gochuu qabdu warra beekan warra sabaaf meeshaa waraanaa deebisuu danda'an ta'udha wanti murteessaan. Yoo dubbiftanii ilaaltan baay'eessaa wanti isaan ittiin hojii hojjetan yookaan diinota lolan wantoota garagaraati. Sibiilli keessa jiru meeshaa waraanaa keessa jiru kun maaliifi Ibroota dhawwame meeshaa waraanaa oomishu hin dhawwaman. Ibroon sodaatamu waan ta'eef hin dhawwaman. Filisxeemotti gadi bu'aniitu isheenumatti nyaatanii bulaniyyuu kan akka gasoofayyuu achitti qarsiifatu innuu qarshii guddaadhaan. Sabni kun waan meeqa miidhame? Ikoonoomii isaatti nafne, beekumsa isaatti nafne, beekaatuu qabu wallaalaa ta'e isa dhabe argachuuf gatii guddaa baasa. Yeroon kun gaa yeroo kamire yeroo itti saba gatii guddaa baase jiraachuudhaaf har'a nyaatee buluudhaaf gatii guddaa baasu kana yeroo itti bilisoomsinuudha. Ameen. Amiin jedhaasin. Waaqayyo kanaafis hin waame. Callumanne akka waldaa guunnee teenyuun miti. Callumanne kan Waaqayyo nu waameef maaliifi sabatti akka meeshaan lolaa deebi'uuf kanamaafis hin waame. Hunduma keenya amantoonni iyyuu tajaajiltoonni iyyuu guddaadha Waaqayyo. Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya ta'e warri beekan wanti isaan waamamaniif maaliifi meeshaa lolaa hidhachuuf saba hidhachiisuudhaaf. Inni lammaffaani yeroon kun yeroo kamiiti yoo jettan yeroo itti luboonni dhumanidha. Yeroo itti luboonni dhuman yeroon kun yeroo itti Daawiti Saa'ol duunaan sabni yookaan loltoonni gara Daawititti dacha'an kun yeroo itti Daawit Keebrooniin qabachuudhaaf kobbee godhaa jiru kun yeroo kamiini yeroo luboonni aragamanii biyyicha keessaa dhumanidha. Hin fide Saa'ol luboonni dhumaniiru hin jiran. Kanaafuu waan godhu dhabee kira dubbiftuu gaafachiifate niyyuu waan waa dubbatu kana hunduma ishee dhalagee fixeetu kira dubbiftuu gaafachiifate gaaf tokko. Yeroo akkasii keessa jirra. Yeroo itti wanti dubbatu hin jirre wanti nama qajeelchu hin jirre yeroo itti luboonni dhuman. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 22 lakkoofsa 13 irraa argattu. Maaliif dhuma yoo jettan sabni luboonni kun waan isaan dhumaniifi hamaa godhanii yookaan balleessaa godhanii miti. Daawitu Saa'oliin baqatee jira garuu gaaf tokko sagalee Waaqayyoo dhaga'ee masaraa kana keessaa ba'i mandara Yihuudaatti gali sagalee dhaga'eetu ka'ee gara mandara Yihuudaa dhaqe. Gara Filisxeemitti baqatee ho'ifatee taa'e. Mootii tokko gaafatateetu masaraadhuma keessa ofiis maatii isaas walitti qabee ho'ifatee taa'e. Yeroo inni ho'ifatee taa'u kana garuu maadheen sagaleen masaraa kana keessaa ba'i gara mandara Yihuudaa dhaqe Waaqayyo. Gaafa akkas jedhuun hin dhaqe. Dhaqee bosona keessa dhoqatee erga bosona keessa dhoqatee maaliif masaraa keessaa ba'i homaan qabu waan godhu waldhaaleera loltoota fudhatee deemeera. Wanti nyaatan hin jiru meeshaa waraanaa hin jiru harka qullaadha masaraa keessaa ba'ee dhufe waan ta'eef fala gaafa dhabu eessa dhaqee luba bira dhaqe gara mana qulqullummaa
luba bira dhaqeetu waan jiru naa kennedhe. Waan jiru naa kennennaan lubi sun waan inni nyaatu kenneef. Billaa sofarkaan qabu homtuun jiru jedhe lubichi. Asomtuun jiru garuu maal ture? Isa digaaficha isaa waliin dinajjeefte carqiidhaan maramee iddoo aarsaa jira jennaan inni immoo isa caaluu jedhe. Gooftaan nu deebisaarra. Isa moo'icha nu dhawwate isa maramee taa'e. Isa qaba turkaa fuudhameera. Maramee kaa'ameera. Hojii hojjechaa jiru Iyyesuus har'a dhalootaaf hin galcha. Ameen. Nama amanuuf galcha Waaqayyo. Guyyaan har'aa kun guyyaa ati itti hidhattee baatuudha. Guyyaa ati meeshaa waraanaa deemfattuudha. Yerootu sii ga'e nama amantataan Iyyesuusii achiisee si baasa mana kana. Dhugaadha hidhattanii baatu har'a. Hidhattanii ma baatu mar'a. Nama amaneef hin taa'u. Ammuma amantan Waaqayyo waan ni jiraatan kun isinii godha. Hidhattanii baatu har'a. Meeshaa dhalootarraa hiikkachiise rakkinaan qoramsatti daddabalee dhalootarraa inni meeshaa hiikkachiise galganama kana Waaqayyo isa galaafata. Hin kufa maqaa Yesuusiin. Inni waldaa kanatti ba'aa ta'e. Inni waldaa kana akka inni isaa yeroo hundumaa gatii kafalan godhe Waaqayyo gooftaan ganama kana hin kaasa. Qoraattii hamaan kun hin buqqaa. Yesuus guddaadha. Hin buqqisa Waaqayyo. Hiddaaf hundeen isaa lafa keessatti nafu. Garuu mee sammuutti deebi'aa meesin. Dhaggeeffadhaas hin guddaadha Waaqayyo. Waan hojjetu qaba Waaqayyotu. Hidhachiisee si kaasaa ittiin ulfina isaa mul'ifta. Callumattee hin teessu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dhuguma hidhannee baana. Akka nurraa hiikanitti moo hin hafnu akkasitti. Gaaf tokko maal godhan beektuusin warra ajjeesanii baran. Warri mormarraa kutanii milkaa'anii baran. Kaleessa Yaaqoobii mormarraa kuchisiisanii milkaa'aniitu. Gammachuun warra Yihuudotaa itti dabaludhanii Phexroosiin gashan mana hidhaatti. Mana hidhaatti galchan isa kutaa 4 keessaan dabarsanii eegdota 4 bukkee dabarsanii mana keessattidhaan. Hidhamaadha. Hidhaan irraa hiikamaadha. Hubadhaa dubbii kana. Biyyi lafaa maal godheera? Hidheera. Jirma lama gidduutti hidhamaadha. Ofiyoo hiikkataadha. Guddaadha Waaqayyo. Akkasiin bara kana nu hiikkachiisanii nu hidhanii moo hin ta'u akkasitti Waaqayyo har'a nama amanee fudhate hidhachiisee gadi baasa. Ergamaan Waaqayyoo dukkana keessa seenama jedhamee yaadamne kana keessa cufaan seenama jedhamee hin yaadamne kana keessa ol seene gaa ergamaan Waaqayyoo. Har'a ol siifa seenu maqaa Yesuusiin. Har'a ol seenee jireenya keerraa hidhaa hiika. Isa si hiikkachiisa sitti deebi'a. Nama si hidhachiisamini bakka ergamaan Waaqayyoo kayyedhe. Dhaabadhu jedhe. Deeffadhu kophee kee deeffadhu qabattoo kee uffadhu uffata. Hiyyaa'in qullaa. Qullaa yaa'u keessaa bahu bakka nu baanu barbaada furri Waaqayyoo. Nu baasa Waaqayyo qullaa yaa'u kana keessa. Dhugaa isiniin jedha hin baana keessa. Tajaajillee milkaa'uu dandeenya qullaa deemuu keessaa baana har'a. Guddaadha Waaqayyo. Dhaloota qullaa ta'uu keessaa baasu baru qaba Waaqayyo. Har'a mee namuma uffachiisee hidhachiisee nama guutuu godhee gadi baasu qaba Waaqayyo. Guddaadha gooftaan. Hin namni akkasitti. Kaleessa inni ajjeesee bare. Inni dhaloota baay'ee hidhaa irraa hiikkachiisee bare. Inni baay'ee afaan qabachiise. Inni baay'ee ajjeese. Milkaa'uu barbaada nu bira ga'e. Hin ta'u garuu. Hin ta'u Waaqayyo didee har'a ganama. Waaqayyotu didee. Waaqayyotu didee dhaame. Hin danda'amu. Ergamaan Waaqayyoo dhaqeetu jirmanni itti hidhamee gidduu ciisu gidduudhaa hin baase. Hin baase. Hidhadhu gaa ka'eeti jedhe. Hidhatanii ka'uun kan koof kan keessan. Meeshaa guutuu. Akka xiyyi hamaan darbate nun argannetti. Hin darbatama garuu nu waraanu. Maaliif immoo darbachiisa beektu Waaqayyo kassarsuuf. Jara kassarsuuf darbachiisa. Darbachuun dhiisanii nu biran ga'u. Hin kassaru diinonni keenya. Silayyuu kassaroodha Waaqayyo hin kassarsa.
Waaqayyoo mee barakana dhaloota hidhannaa deeffate meeshaa waraanaa deeffate abidda ta'e addunyaa kanarra naannee wangeela labsu barbaada. Warra mandara keessaa mini warra asii ofuma olii gadi joorru mini Waaqayyo joortuu nun godhin. Guddaadha gooftaan. Haleluuyaa. Waaqayyo jabaadha. Luboota fixaniga. Maali luboota fixanii jedhe? Waan biraan goone balleessaan goone. Gaafa Daawit dhaqu nyaata kenneefi billaa kenneefi jedhe. Namichi nama basaasu du'eek namni jedhamu tokko gaafa Saa'oliin argu akkadhe maal jedhe ilmi isee dhufeetu jedhe. Lubi Ahimeelik jedhamu tokko immoo jedhe biddeen kenneef jedhe billaa deebiseef jedhe Waaqayyotti himeef jedhe. Maal yakkamoo kun Waaqayyoon namaa kadhachuun wanti nu himatamnu waan yakka ta'eef mini waan yakka ta'eef himatamne mini waan yakka ta'eef qoramne mini himnuun amma biddeen namaa kennuu yakka jiran billaa kana kaleessa Daawituma toosaa oliin Gooliyaadiin mormarraa kutee harkaa fudhate waan itti dadhabanii fidan hin qabani isuma dadhabdee fiddee sirkaa fuudhanii maranii kaa'u faayidaa isaayyuu hin beekan isaanii nu fayyade ture mitu qabatanii faayidaa isaayyuu hin beekan maranii kaan lubi kun immoo maal godhe abbaa isaatti deebise abbaa isaatiif galche hojii hojjetu jedhe jira jedhem carqiidhaan marameera malee iddoo aarsaa jira billaan namatti hojjetaa jirutu hin jiru malee jira billaan inni kam inni Gooliyaadiin galaafate billaa qosaa miniin billaa maramee taa'u. Haleluuyaa. Isaan gafa diinaa galaafateedha. Isa kaleessaan gafi diinaa ittiin du'eedha saba Waaqayyoo irra. Billaa akkasii marteen taa'inati. Sii galcha Yesuus. Masaraa ho'ifatanii hin taa'inaa Yesuustu galcha. Daawituun fee boqodheera dheetu. Mootii Mo'aabiin kadhatee anas maatii koos fuudhi masaraa kee bira naa kaa'i hamma haalli naa mijatutti hamma barri tolutti ho'ifatee taa'e innaan ergamaa Waaqayyoo kaa'i masaraa kana keessaa ba'i ho'ifatteen taa'in masaraan kan geemini hankee addunyaadha guddaadha gooftaan kan kee addunyaadha malee masaraa tokko keessa taa'uu miti innati waamamteef addunyaadhaafi billaati kaleessaan gaba diinaa galaafattee fudhatte kan addunyaati. Haleluuyaa. Guddaadha Yesuus. Billaati callumattee martee teessu kun billaa qoosaa mini isa kaleessaan gaba diinaa galaafateedha Daawit. Ka'ii maal godhi mandara Yihuudaatti ol ba'i. Guddaadha gooftaan. Gaafati kaatu waan hin taane jiru. Gaafati kaatu mee ulfina isaa siin mul'isa Waaqayyo. Gaafati kaatu leenca Yihuudaatu siin mul'ata. Deeffate billaasaa. Warra dudduuba sana dhagaa jirtu mini harka keessan ol kaasaa namni dhagaa jiru. Guddaadha Waaqayyo. Waan baay'ee namatti dhaga'amaa natti fakkaatu dideenyaan jedhe. Waaqayyo jabaadha. Haleluuyaa. Lubi kun yakka godhen qabu. Wanti yakka jedhamee isa ajjeesu hin jiru. Do'eegi namichi itti gaafatamaa tiksituu isaa ol ta'e kun callumadhee namicha kana basaase. Waaqayyo guddaadha. Biddeen kenneef billaa kenneef hin kadhateef jedhe. Waaqayyotti himeef jedha. Kanaafuu mandaricha keessa kan jiran luboonni hundumtu maalataan haduman labsi jedhu ba'e. Yeroon kun yeroo maaliitiin jedhe yeroo luboonni itti dhumanidha. Yerootti wanti hundumtuu cufa. Luboota dhume jechuun maal jechuudha? Luboota dhume jechuun inni luba hin taane maalidha? Nu maalidha tammeessin? Ani lubaadhaa mirga keessa ol kaasaati. Luboota warri taatan harka keessan ol kaasaa. Itti amantanii warri lubummaan anaaf kennameera warri jettan harka keessan. Ani luba jedhame Yesuus guddaadha. Gaafa luboonni dhumanii maaltu bakka bu'a? Garboota bakka bu'a. Yeroon kun yeroo maalii ture? Yeroo garboonni biyya fudhatanidha.
namoonni dhuman jechuun yerootti maaltu maal ta'e garbummaan biyya dhaaleedha. Garbummaan kun immoo sakami isa cubbuu isa diinni nama garboonfate akka barbaade nama godhu isa Filisxeemonni saba Waaqayyootti taphatan isa Filisxeemonni meeshaa waraanaa saba Waaqayyoo harkaa guurratanii warra meeshaa tumuu beekanis akka isaan meeshaan tumne dhawwaniidha. Sabni kun maal ta'eera garba ta'eera. Saba ormaaf saba Waaqayyoo qoma Waaqayyoo fo'ate ta'anii warri turan garba ta'an. Filisxeem warra kaleessa Waaqayyoo ari'aatii biyya keessan keessaa baasaattiin jedhuuf garba ta'an. Lubummaan dhabamnaan garbummaa bakka bu'a waan ta'eef yeroon kun yeroo maaliitii yeroo luboonni itti dhuman yeroo garbummaan itti jabaate saba kana morma isaa hudheedha. Yeroo akkasiiti yerichi guddaadha gooftaan. Yeroo akkasii kana keessa Waaqayyo Daawitiin kaasuu jaallate. Yeroo ulfaata akkasii kana keessa yeroo luboonni itti dhuman yeroo garbummaan itti biyya dhaale har'as Waaqayyo maal jedha yericha beekaadha. Yeroo itti cubbuun biyya mancaase yeroo itti gadhaa'ummaan addunyaa dhuunfachuudhaaf halkanii guyyaa dhimmee hojjechaa jiru yeroo itti warri gadhaa'ummaa hojjetaniif harki danuun ol kaafamee warra jireenya qulqullummaa jiraatan immoo harka ol ka'uuf hin qabneedha. Yeroon kun jaallatanii jibbitanis kanadha. Yeroo itti warri dhugaatti wangeela Kiristoos lallabna jedhan harka rukuttaa hin qabne yeroo itti warri gadhaa'onni harka isaaniif rukutamu danuu qabaniidha. Saba duukaa hiriiran danuu yeroo isaan itti qabaniidha. Hamma Saa'ol hin duunetti namni Daawit duukaa hiriire muraasadha. Gaafa Saa'ol du'u garuu loltoonni Daawit akkuma Waaqayyo dubbate kumaatamaan dabalamaa dhufaniidha. Yeroon kun yeroo ulfaataadha, yeroo rakkisaadha. Yeroon kun yeroo itti sabni garatti godhuuf waan godhu wallaaleedha. Yeroo itti luboonni qullaa'anii saba qulqulleessan hin jirreedha. Yeroo qulqullummaaf xuraa'ummaan waliinsaa wallaalameedha. Kanaaf maal ta'a? Yericha beekaadha Waaqayyoon. Amiin jedha. Yericha beekuun murteessaadha. Yerichi maal akka ta'e? Egaa yerichoo yeroo akkasiiti maal goonure? Waan godhan beekuun murteessaadha. Ilmaan kun yookaan ilmaan isaa korkun yericha beeku jecha keessattis waan godhan beekuudha. Guddaadha Waaqayyo. Yeroo maaliitiin jedhe? Yerootti lubummaan biyyaa badee garbummaan hammaateedha. Yerootti garbummaan hammaate garbummaa hamaan yeroo saba mudateedha. Yeroo kana keessa Waaqayyo Daawitiin kaasuu jaallate. Anaafis yeroo akkasii kaasiga jabaachuudha. Yericha beekanii sabaa fidhannaa deebisu. Yericha beekanii cubbuu sabarraa akka ga'u gochuudha. Yerusaalemiin deebisanii haaressuudha. Mana qulqullummaa deebisanii haaressuudha. Manni qulqullummaa eenyuudha? Manni qulqullummaa anaafis mitire haaressuudha. Daawittu Yerusaalemiin haaresse waan ta'eef har'a immoo manni qulqullummaa inni gaafas Daawit haaresse anaafis kan biraan hin jiru. Haaressuudha yeroo kana yeroo itti mana qulqullummaa haaressinu yeroo itti dhannaa deeffannu yeroo itti ulfina hoolichaa akka mul'atuuf karaa keenya carraaqnudha. Yeroo itti geggeessummaa sirrii waan hin jirreef ari'atamni guddaan warra qajeelota irratti ta'eedha. Yeroon kun yeroo akkasiidha. Yeroo akkasii kana Waaqayyo Gooftaan nama qajeelaa nama akka garaa kootti hin jiru Daawitiin kaafate. Daawitiin kaafate. Kanaaf har'as nuun warri yeroo akkasii kana keessa kaane ulfinni Waaqayyoo karaa keenya mul'achuu qaba. Yericha beekuun murteessaadha. Yericha beekanii yericha keessatti waan godhan beekuun murteessaadha. Callumanne yaana miti nuun.
Callumani warra yaamiti. Callumani warra yaan. Warri lolanis mo'achuu hin dandeenye. Warra kamii? Warra hidhannaa hin qabneedha. Afuurri qulqulluun garuu warra maal nuun jedha? Deebisaa hidhadhaa. Warra garatti gorre hin beekne hin ta'ina. Yeroo itti dhaloonni hidhannaa guutuu hidhate maal akka godhu garatti goru lolee mo'achuudhaaf daarekshinii sirrii qabate yeroo itti dhaabatudha. Yoo akkasin ta'u ta'e inni hamaan sun dhaloota galaafachuudhaaf humna dabalatee ka'eera. Garuu eenyuun hin caalu? Mucaa Waaqayyoo hin caalu. Mucaa Waaqayyoo irratti aboo hin qabu. Ameen. Halleluuyaa. Guddaadha Waaqayyo. Hin qabu mucaa Waaqayyoo irratti aboo. Mucaa Waaqayyoo ta'uun garuu murteessaadha. Mucaa Waaqayyoo ta'anii hidhannaa guutuu hidhachuun murteessaadha. Dirree lolaatti ba'anii dhaabachuun murteessaadha. Ilmaan isaa korkanaa yoo dhattanii ilaaltan caafa abboota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 15. Ilmaan isaa korkana xinnoo ishee waa isaanii dubbadheen gurguddoonni gosa isaa kor Dibooraa wajjin turan. Baaraa dafee isaa kor duukaa gara dachaatti gadi bu'ee gosa Ruubeen garuu yeroo dheeraatti yaadanii murtoo gochuu hin dandeenye jedha. Ilmaan isaa kor kun jedha Dibooraa duukaa turanidha. Kanaafi Baaraqii wajjin maal godhanidha? Ariifatanii gara dachaatti gadi bu'anii diina rukutanidha. Yeroon kun yeroo ulfaataadha. Yeroo sabni Israa'el waan godhu wal'aale yeroo dukkana hamaa. Yeroo sabni waaqa tolfamaa waaqessuutti deebe. Yeroo Waaqayyo guutummaatti calluma saba jalaaf jedheedha. Yeroo kana keessa garuu Waaqayyo gooftaan Dibooraa raajii jedhamtu kana kaase. Dibooraa raajii jedhamtu kana taqee dubbate. Akka isheen loltee saba kana boojuu jalaa rakkina jalaa baaftuuf itti dubbate. Yeroo itti dubbatu kana maal goote? Baaraaqii waammattee lolaaf kaate. Yeroo isheen Baaraaqii waammattee lolaaf kaatu sanjiin isaa kor kun qomoon isaa kor kun warri jajjaboon warri yeroo beekan kuni Baaraaqii wajjin ariifatanii dachaatti gadi bu'anii diina rukutanii. Ameen. Halleluuyaa. Dachaatti gadi si buuseetu Waaqayyo. Hangafa diinaa Luusferiin garaa lafaa jalatti akkati waraantuuf si dibe Waaqayyo. Harramee hidhannaa guutuu hidhadhuu kai Yesuus Kiristoos siin diina galaafata. Luusfer ifannaa adiifattuun teessumarraa gombifama. Halleluuyaa. Guddaadha Waaqayyo. Gadi si buuse. Afuuraan gadi buuteetu garaa lafaa jalatti walga'ii diinaa barbadeessita. Yoo maal beette? Yoo yericha beette. Ilmaan isaa kun yericha beeku waan ta'eef Baaraaqii wajjin gadi bu'anii tana dachaatti diinota galaafatan. Siin galaafata hangafi diina. Luusfer teessumni isaa kan raafamu si isa yericha beeku si ishee yericha beektu ishee ariifattee yeroodhaan gadi buutuudha. Gadi buusee afuuraan garaa galaana jalsisaan hojjasitti agarsiiseetu hidhattee baanaan kan argita. Yoo hidhattee baate kan argita. Isaan garaa galaanaa jalatti iskiriinii guddaa irratti maqaa waldaa maqaa tajaajilaa dhugaan Kiristoos duukaa deemu qayyiidhaan jala sassaratanii walga'ii ta'an diidda. Ameen. Kana Isqeeliin gaaf tokko lallabi'e. Gaarreen kanatti jedhe lallabi'e. Inni gaaf tokko dhugaa ba'a waan ta'eef. Guddaadha gooftaan. Gaafa yericha beektu yerichatti waan gootu gaafa beektu maaltu ta'an jedhe gadi buuta. Yeroodhaan gadi buuseetu warra isaan iskiriinii irratti tarree naqatan maqaa waldooti Kiristoos duukaa jiranii maqaa tajaajilaa Kiristoos duukaa jiru tarree galfatanii qayyi jala murmuranii hin balleessinanii walga'ii isaanii siin diigama. Halleluuyaa. Guddaadha Waaqayyo. Akka nu amma teenyu kana mini misaan baay'ee gubatu baay'ee aaru. Walga'ii gurguddaa geggeessu sababii keessaniif akka dubbii kana dhageenyeef akka dubbii kana lallabneef isin immoo akka isin dhageenyeef akka isin hidhatanii hin baaneef waan hin
goone hin qaban. No, hinuma teenya. Waaqayyo garuu maaliyaar yericha beeki. Gessi buuseen ergamaa dukkanaa hojii isaas hin diiga. Teesseetti yaadin akka qomoo Ruubeen hin ta'in warra waa murteessuu hin dandeenye warra yaada walaallammii qaban hin ta'in beeki yerichatti hojjedhu akka ilmaan isaa kor warra yeroodhaan Waaqayyo kaafnaan raajichi Dibooraa duukaa dhaabatanii Baaraaqii wajjin gadi bu'anii lolan sanaa ta'e. Diinnis layyuu gada gadi jirti gubbaan erga gaddabatamtee turte. Achumatti barbadeessina. Guddaadha gooftaan. Kanaaf irra Waaqayyo hidhachisee baasuu barbaada ilmaansa. Warra hojii dukkanaa diiguu danda'an. Warra yeroo isaan mana isaanii keessa jilbeenfatanii ergamaa dukkanaa ifatan. Ergamaan dukkanaa iddoo jiru hundumaatii daaraa ta'u. Warra akkasii kaafachuu barbaada. Leencii Yihuudaa. Guddaadha Yesuus. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf maal ta'uu qabna reenuun yericha beekuudha. Yericha beekuudha. Wanti guddaan yericha beekuudha. Yericha beennee yericha keessattoo maal akka goonu beekuudha. Murtoo gochuu dadhabuun sagalee mar'annaa hoolotaa dhaga'uu dadhabuun arraa jalqabee nurraa haa ka'u. Amiin nurraa haa ka'u. Yeroodhaan Yesuus Kiristoosin duukaa bu'u hidhannaa guutuu hidhachuu akkuma Efesoon keessatti caafamee jiru guutummaatti hidhadhaadha Phaawulos. Guutummaatti hidhadhaa hidhannaa guutuu hidhatanii ba'u. Yericha keessatti waan godhan beekuudha. Callumannee nama waldaa dhaqaa waldaan nadhu. Callumannee namatu kadhataaf hin jilbeenfannu. Callumannee namumatu yaa'aaf hin yaanu. Har'aa jalqabnee Waaqayyo nama nu gochuu barbaada. Har'aa jalqabee Waaqayyo seenaa keenya geeddaruu barbaada. Har'aa jalqabee Waaqayyo warra murteeffatan nu gochuu barbaada. Guddaadha Yesuus. Kanaaf yeroochi dhiyaateera. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Seexanni waan mootummaan Waaqayyoo dhiyaateef warra kan saatii ariifatee keessaa funaannachaa jira. Ariifatee lubbuu namaa galaafachuuf halkanii guyyaa hojjetachaa jira. Nus dammaquu danda'u nu raraata. Yeroon kun yeroo maaliiti? Yerootti dammaqanii Kiristoos duukaa dhaabatanii isa duukaa bu'an. Daandii ofii qajeelfatanii. Maaliifi yerootti Yesuus namaaf dhufu hin beeknu waan ta'eef. Inni akkamitti dhufedha? Akka hattuutti dhufaadha. Ituun jibbaan jirru. Utuun nama hamannu. Utuun gaarummaa gochuurra hamaa goonuu Yesuus nutti hin dhufin. Ituun ejjatti jirru. Utuun dhugaatii jireenya namaa har'aaf jireenya namaaf ta'u utuun dhunnu nutti hin dhufin. Ituu hafuura qulqulluun machooftanii jirtan isiniif dhufu Waaqayyo. Amiin jedhaa maaloo. Baay'ee karaatti hafaa jira. Baay'eetu seexanni galaafataa jira. Har'aa jalqabee hafuurri qulqulluun jireenya keessa na dhaala. Maqaadhuma Yesuusin hafuura qulqulluudhaan dhaalama. Maqaa Yesuusin geeddarama. Hafuurri nama geeddaru isinitti hagalu. Dibati waaqarraa isinitti hagalu. Ergamaan dukkanaa isinirra harrukutamu. Waan humna akkasii Kiristoofis hin taane godhu kun maqaa Yesuus isinirraa dhaamu. Waldaa kanarraa hadhaamu. Maqaa Yesuusin hadhaamu. Eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu.